Cabsu bakka. Welcome, orkaan eessi simanne. Welcome. Ta'a. Birri na biraan dhufu addiisin ariifataan jettuun irree wal yaadne jettanii keessatti himattu. Akkas yaan jeetiin bakka akumatti akna harkaa tattaate. Congratulations godhe bakka macarrashaa irratti. Daanyan ta'uu kana bade kalaayikii xaaxaan qaba. Silaalaa kitaate amma akka gaafa duraanii sanitti gaafa akka keessanii saffaa gaafa silaalaa kitaate bareedaa bar amma kun daanyaan murteessa jedhama. Ka daanyaa kana bar nama lanaan laayikii hin qabnellee argachuu badhaafamuu danda'a rakkoo. Namni laayikii hin qabnellee badhaafamuu danda'a saa. Amma gaafa hawwii fa'aa sanii gurbaan badhaafame laayikii 13 qofa qaba. Na hawwiin fa'aatti warri kuran qabu. Awa ajaa'iba jeetii jira san harkee bar wallaahi asli. Garuu idit gochuullee hin danda'ama ture bare. Cabsu bakka. Dhibba saddeet. Hayya dhibba sagal. Masha Allah. Wallaahi galatooma. Dhibba sagal. Dhibba afur billaa aleeka. 24 dhibba takka. 24 dhibba takka. 24 dhibba takka. 24 dhibba lama. Hayya. Ijoolleen beekaa akkatti utaalchifte moosa. Suusiyyee Fiqir Kadir naafi Qaataar fidi please. Suusiyyee maal qopheessita gaafa isin dhuftu? Suusiyyee Fiqir teettu. Meeshaa mana keessaa nama ispoonsara nuu ta'uu dhabne firraa dhiifne bariin dhufti jennee hin tursiifne kalaas. Meeshaa mana keessaa manallee kireessee akkasii duwwaa ta'aa jira kun nama ispoonsara nuu ta'uu dhabne. Eesh faayidaa. Surprise na godhuu deemtanii hiibannaa taachuu. Fidi dhuma jedhanii karaa kana fida barandaa bulchaa qoyaaka hin argitanii. Maqaa isin balleessa. DC caaltu kenninaaf bakka isallee. Akkam jetta waa kajeelaa dhufe laa. Kajeelaa barin beekna. Waa kajeelaa dhufe bar nama kana irraa beekuun gaarii jirra. Akkam jetta? Maa yaaddoo si seene? Akkana uumama kana kennanii na sobanii ijoollee warra bira maan jiru daa'imman yoo warri kasaaree obboote yaaddu nakku. Maa isinuma bareedduu lameenuma san qabdanii lameen san kalaas tawakkaltu alallaa kalaas gadhiisa. Kamiree shamarri hafteen lamaanuma tana kalaas. Adii rakkoon qabu as fidi mee ka biraan qabdu isa ka dhiyoo tana argite akka maashaallah akkana qaala namatti kakaasan wayii takka. Wallahi amma laal diisilleen amma utaalee akka argitee wanni illee sodaanne argisiisee jira. Please galatooma warri koppiliinkii godhaa jirtanii 25,600 jirtan. 25,600 jirtanii isin argaa jira. Isin argaa jira. Doktar Asliin dhufee jira anchi. Doktarri ergatee jira qoyaamee doktar olneenna. Meeroo takka doktara harka dhadhawaare simadhaame. Welcome doctor. Doktor Asli isa original atau lain? Soda. Yes doctor. Nagaa. Fayyaadha. Jirta. Fayyaa nagaa. Welcome orkaan eessi simanne. Welcome. Ta'a. Baga nagaan dhuftan. Mana jaalalaa, mana kabajaa. Baga nagaan dhuftan. Akkami intalli mooyatte moo kufte? Amma booda amma dura hin beeksifne garuu akka argutti waan hanqateetu jira jedhan barreeffama irratti yoo kanan hin dabarrees gizee biraa dorgomsiifneetuma dhiif. Laayikii midhaamini kana tokkoffarra jirtii mire girri qabdi. Laayikii tokkoffarra jirtii wanni hirriftan jedhe akka Dooktar Nuuraddiin Luukee tokko gaafadhee barreeffama ishii keessaa wanni hafe naan jedha. Birrii san maaliin akka gootuu fi loogoon
intelligence miti naan jee maal jechuu jeetu maan dhiise bakka. Birri na biraan dhufu isin ariifataa hin jettuun irree wal yaadne jettanii keessanitti himattu. Baay'ee wal yaadnee jirra inni na biraan dhufu heddi jettuun irree keessan dubbitu. Akkas yaan jeetiin bakka akumatti akna harkaa tattaate. Gongoreeshin godhe bakka macarrashaa irratti. Daanyan ta'uu kana bade kalaayikii xaaxaan qaba war. Silaalaa taate amma akka gaafa duraanii sanitti gaafa akka keessanii saffaa gaa silaalaa taate bareedaa bar amma kun daanyaan murteessa jedhama. Ka daanyaa kana bar nama lanaan laayikii hin qabnellee argachuu badhaafamuu danda'a rakkoo. Namni laayikii hin qabnellee badhaafamuu danda'a saa. Amma gaafa hawwii fa'aa sanii gurbaan badhaafame laayikii 13 qofa qaba. Na hawwiin fa'aatti warri kuran qabu. Awa ajaa'iba jeetii jira san harkee bar wallaahi asli. Garuu idit gochuullee hin danda'ama ture bare kaleessa fa'a. Anis ittillee himne laaleetumaan bakka jechuun dhiiroo kam edit godhuu danda'ama dhiiroo asli edit haa gootu dhiira. Amma namni hundi arge kalee ture kaleessa. Kalee ture sila. Maa yaada sananillee mee ilaali waan kana irratti mari'anna siin jedhee ture bar hin argineensa. Argee jira argee. Inboxiin agarre eegasii argee garuu mootu ani daanyan ta'uu hin barre kaa laayikiin eegata eegirrisaa hin qabdu immoo ati hireetuma dhiise. Ati girrisaa seete bar girrisaa hin qabdaaf sirnaan jettee jennaan. Poosti godhanillee kalatti. Ittisin dabalattis hin hir'isne kama yoo sasi ergisanii beekte. Miidiyaa kanatti bar namni girrisaa harargeetiif arsii qabu immoo yamu beektaan akkase. Sa. Wanaan jedhelle wallaahi laziim. Hin taane maarre. Maal godhuu dandeenya gaafa wanni dorgomsiifne inshallah. Silaa amma wanni kun bareedallee beektee jaartiillee silaa akkanatti qaniinatti hin dheeressu. Akkumaatu No, anayyuu kaleessa bare kaleessa anayyuu yoo mooyadhe waa meeqa waan bitattee si biraan dhufu heddu waa meeqa natti himte muka qayyaa. Abbo waan isii harkan geeyne daakaroora meeqatti baaftee kalaasanii tunu harkaa kuffisee dhiisi bakka. Kadiiritti nimi dhiyama badhaasa kana yoo fudhe jalqaba irratti muka qayya bitadha naan jette kale. Anillee soddaan kenna dheedhii daabboo dheedhii nyaatu quufeera amma bilcheessiif bakka bareeda jedheenii tureeyyu. Maal godharree rabbi haa hiruuf hin beekamu ammallee daanyoonni illee godhi warruma isinitti dhiyaatu mooyachuun mara. Daanyaan harki caalu yoo isii filate barre homaa rakkoon qabu. Akkas taanaan isinillee dhiibbaa godhaaga. Mucattii tana jaarsa biraan kenneedha. Murtee daanyaa Keessa seenuun hin danda'amu. keessa seenuun hin danda'amu jarruu hin Karaa beekani. keessaan akka jara gizee argitee wanni san keessaan dhiibbaa goone jedha warra siqinnaa tokko hin argine keessaan dhiibbaa goone jedhe. Keessan dhiibbaa godhuun bareeda. Anaayyuu anuma obboleettitii Arosaantii bana jedhee dorgomee ergasii ani birriin hin hanqatte mucayyoon birriin qabdu dalagaan qabdu miskiina barumsarra turte suuqima wayii barbareef sooqiddaa fi buna waan akkasii mastikaa saamunaa kana 40,000 isaanii 70,000 dirree banattee itti erginaan hoteela banaaf jetteen ta'uunaan jedhanii 60,000 dhooggatanii akkuma warri bilxiginnaa baanu keessan dhiibbaa godhanii irraa naa fuudhanii 60,000 biratti. Guutuun kenninee duraan. Amma yoo mooyatte bar 40,000 si erganii 60,000 hojii keessan laalanii si erganii 7,15 booda. Edaa akkas yaa'u edaa malee goor nama kana guutuun kennaniif. Mooyannaan ima fudhatta ka 40,000 san mooyatte madaanyan si murteessinaan dulaan irraa fuuta rakkoon qabu. Ani ka'u barbaadee kenninaan guutumatti fudhatanii seebaranii akkana fakkaate yaani jechuun mo'annaan guyyuma san guututti fudhatan na fakkaate.
No. Kuma afurtama fudhattee dura kuma afurtama yoo san si erganii eegasi kuma jaatama mootu 15 booda 7 booda hojii keessan laalanii si ergan viidiyoo ergitee fi waan hojjetaa jirtu. Aywa.